كاني سخي تقول سي ilmoo guuranii gama lolaa ofaa turanimi yoo ilmoo takka gumaachite lama bakka takkatti hin dhabdu ture. Akkasuma miti. Garuu gaafa sanis irra duulleeti mooraa amma keessa jirru kana mooraa boo'ichaa goone jechuudha. Akkasumire warri nuu beekaa nuu isaniif beekaa ji'arra canaan mana hidhaa jira jechuudha. Amma warreen akka Baqqalaa Garbaa Na'aman Arabbi Abanaa warreen akka Jawaar Mahammad galchaa waraana galchaa nuu isanii beekan. Uummanni Oromoo garaa bal'ata. Fuudhanii waraana kannan kaan immoo akkamarroo ni dide jechuudha. Nagadin kuttee ta'e. Ka idide kan immoo warri gufuun qabsoo keessaa maal godhaa jira amma olola rabbanaa jira karaa danda'u qabsoo fakkaate. Kanaafi gaaddidduu Minilikiif goobanaa qaroomaa jennaan goobanaa zaman ammaa kana jechuudha. Kanaaf kanarraa if qosattan malee bilisoomuu hin dandeessan yommuu akkuma gartanii miti akkuma gowwaa jechuudha gowwaa yennee bareedaa akkuma gowwaa abbuma fedhe anuma alatti bilisummaan haa dhuftu yookiin dhaabummaan gartee yakka keessatti hojjedhe saniin alatti bilisummaan haa dhuftu jennee harka marannee teenye dhumaatiin boo'icha kaasirra caalu dhufa nuti akka Oromootti wanni dhaamsa dabarsuu dandeenyu waan feetan nu gaafadha akka shamarran Oromootti. Akka shamarran Oromootti waan feetan nu gaafadhaa feetan lubbuu nu gaafadhaa feetan qabeenya nu gaafadhaa mootummaa ammoo nu gudeedu kana kan safuu Oromootii fi qaanii nurraa fuudhe kana qaanii rabbi sirraa fuudhu irraa nuu kafalaadha jechaa jira. Isaniif gala. Ani zeen hin qabu maali keessumaa hin qabu miskool qofaan siif godha sabboonaa Oromoo jedha ni deebisa. Jawaar kee koo dhuftee iyyuu jaaba. Jawaar kee koo dhuftee iyyuu ati kan qabsoofteef Jawaar immoo wanta na dibdee bartana. Jawaar nama tokko yoo dhufte yoo qabsooyte akkas nuti Jawaaris ta'e abbaa fedhes ta'e waan kuterraa hin barre jechuun maali beektu? Waan kuterraa hin barre jechuun waan kuterraa yoo namaan falmattuun dogongore akka nama tokkootti dogongora kiyyeessanii yooniin immoo kaafachuu baadde. Itti fufe warreen immoo na deeggaran warreen makka ililiin adda darbitu kun na deeggartu mere dogongora nanoo jedhe san deebite yoo dogongortan anaatu itti gaafatama malee isanii miti. Kanaafi dogongorri kute yoo kana kuterraa barachuu baanne deebinee haasuudhaaf kan fuuldura keenyatti yaanuufi nu wanna godhu nuti nama qeequ miti. Sadarkaa ittiin nama qeequ nuti Oromoo qabnu garuu Oromoo ni gorsin hanqa beeynu takkatti. Hanqa wallaalummaa keenyaatti karaa Oromoo baasu keessumatti dhiinni Oromoo kaganna qabu kun bishaan akkan ta'een uummata Oromootti himna jechuudha. Yoo arra bishaan yettee ati fudhattee bira kuttees boruu akka seenan si gaafatu. Amma Oromoo gabaabduutti karaa carraan si qabdu afaan qawwee qoffitiidhaan yoo jaalattees yoo jibbitees. Qawween fedhu lakkii kutaan harariira bee borus arsiin abaatu borutaan ammoo iftaan taan immoo shawaan abaatu jette akkasii bilisummaa fiduu hin dandeessu. Maal goota mootummaa kanaaf dhummee dheeressi. Yoo hiriira taate yaami wal dhageessi bakka takkaa kaasi. Isaniif gara yaamiti wal dhageessisaa bakka takkaa kaa. Leenca Oromoo hiikacheessu waboo abaa'oo hiikacheessu. Warra malaal waa barat way dhageen barni dhageen kana ubaytaa hin harkaniin beekaniin maal dhageen qawwee waggaa 40 laalamma wanni takka sabeeku qabnu beektaa waggaa 40 waggaa 100 way aqabsaa jirtu Oromoon gabroomaas ka jirtu waggaa 200 deemu. Amma antara furmaanni bar atis amma ija qabdanis ija qabaa mire anis kallattiin mul'atteen waan argaa jira atis kallattis mul'atteen
خلاص ملت أفان قويتي متي وقع أفرتما وما نقول يو يجوا بربادسي ما ركون قب أنا كنا ملتوتي نما تكو خايب الدانس ديم يو بالدانس ديم ده قفتي ده فرا بقاسو دنديس فرا لور دنديس أنا كم نصيب يوم خنّي بله إنسان يجرّان وخنّي ورّي جتاجر تن كاميرا حسنة ملتان جرو يعني يروح شوفه خلام كتب يا خجو خنا بنا جرا الثاني فيسا فيسا ما أنا بالي أنا مس أنا وقع مار خيوت مان من بالي سيرجن جرا بيا hello Hello, assalamualaikum. وعليكم السلام Akam fayyada. بيا الحمد لله جلس ربك يا رب حنامي Ya fayyaa كيف rabbi يا kenna دكتور masha Allah. Waan gaarii hojjechuu jirta. Garuu waa'ee qawweessa irraa xiqqoo yaada qaba. Nu amma yoo wal taane akkana nu amma yoo wal taane afaanuma kanaanuu harkuma qullaa kanaanuu itti teernayyuu bilisoomuu dandeenya. Garuu gaaf bilisoomne booda qawween sun wayi ufumaa walitti deeffannaa waan jedhuu sodaadha. Nu hin qawween beekne kun gaaf qawwee baran ufii wal dhoofnaa sodaadhaa beeki. Tanaaf qawween tun gaarii miti jecharraa yaada qaba akka yaada kiyyatti. tole mee amma na kabalchiifte bee qawween fi waa waliin isin dhooynu gaafa bilisoomne qawwee maan barbaachisa mee amma fakkeenya maa jala jirra qawwee san gaafa bilisoomne waliin dhooyna qawwee gaafa bilisoomne nu barbaachisa garuu ammaan kana gaafii teetiin gaafisiisee bisa Duubaan siin jedhu ammumayyuu gartee bakka lamatti baanee bakka sadiitti baanee gariin maarroo jedha. Gariin kamaal jedha. Gariin badhaadhina jedha. Numarri kennayyuu akkuma Oromoo taanetu yaadanuu wal hin dandeenye. Waan wal goonuu dhabne malee qaata walitti yaanee beeki. Gaaf qawween harka kenna taate ammoo nama biraa way gammachiifnaa waan jedhu sodaan nama mara keessayyuu santu jira. Nu akkanattuu bilisoomuu hima dandeenya osoo afaan tokko taane. Walitti lallaaluu kanatu xiqqoo ulfaataaf malee gaaf waliin ka'an gaaf wal bira waan goonu jedhan waggama xiqqaa wayii yoo gaffudhatu ta'e garuu warra Sumaalirraa yoo laalle miidiyaa fi qawwee maattu bilisummaa isaan dhogge ilaarraa gammachuun qaban baqannootumatti jira waggaa hagamii osoo afaan tokko dubbatan osoo amantii takka qaban osoo aadaa takka qaban osoo wanni isaanii marri takkaayyuu hagaarrayyuu hin dhaabanne jechuudha. Tana waan taateef haala amma jirru kanaan osoo ittuma dhiibnee gaarii waan jedhu yaada qabaan yaada kiyyatti. yaanni kee kun beeyta sila yaada gartee miti laffaatii firaaf duuba kaawuuti malee kuni qawween gaagaama hedduu qabdi qawweeni qawwee yeroo fudhatte dura qawwee tanaan akka duutuu ifitti isintee fudhatta garuu waan qawwee takkaa jira ta biyya teenya keessaatii osoo biyya alaatti hin baane gama Somaaleetti ittiin si deebi'a biyya teenya kana keessatti mootummaa Haayila Sillaasee irraa eegali Minilik irraa eegali jechuudha. Uummanni Oromoo kan cabee harmaa fi dhiirri keenya itti kolaatamtee namatti murameef shamarran keenya afaan qawweetiin ture. Yeroo amma sirna kana keessattis hayyoonni keenya wanti doorsifamee fi mana hidhaa seeneen afaan qawweeti. Inni lammaffaadha shamarran keenya haadhaa fi immoo bakka takkatti kan doorsifamee gudeedameen afaan qawweeti. Akkasumas dabaluun immoo yeroo ammaa sana keessatti jechuudha. Daa'imni waggaa 10 yookaan waggaa 7 dabalatee manguddoon amma 90 fi hayyoonni keenya yookiin sheekonni keenya wanni ittiin du'aa jiru afaan qawweeti. Arra duba gaafa nuti afaan qawwee kana sodaannee ifii walitti deebinaa. Eedana kana akkatti bullu rabbi fi obboleessa keessanii siidhaa muka Oromoo fi Oromiyaatti. Duuba dubbii haqaata asirraa deebiigaa. Waa'ee qawwees. Afii tanteetaa deebisaa guunsii kan yaada kee dabalataa itti dabalta. Maaliif jechuudha gamtaan ka'ee
yoo qawwee sodaatee an qawween hin sodaadha jiru qawwee dhiitee qawwee kan sodaanneef bitu furmaanni Oromoon kun maaliif afaan qawweetiin har'a sheekkotiin hin hafne daa'imni namatti fudhanii manguddoo nama 90 afaan qawweetiin dhumaa jira maaliif wal to'atamna anaafeti yoo qawwee sodaanne qawwee bituu yoo dadhabne rasaasa bituu dandeenya ufii wal fixu Oromoon jira hedduudha ufii wal fixu jira garuu wal dhaga'uu hin dandeenye duratti dubbadde ture hiriira yoo taate yoo Oromoon bakka takkaa haate Oromoo yoo bakka takkaa haate akkasitti mana masaraa mootummaa san itti marsitee fuudha qabdee Abiyyi amma keessaa baasuu ni dandeessi. yes Garuu waan tokko hiriira beekuu taan tokko yoo taa'e qabsaa'aa qophiti nama onnee qabu nama sabaaf hadoodii qabu qophiti keessatti wareegamee gaagaamni guddaa irra gahe. Kanarrattis Oromoof immoo maali Oromoon booda cabse maaliif ati yoo har'a jeeyina taate akka nuti boruuf jeeyinaa kote iftaanii jeeyinaa kote maaltu walitti hafa? Gantuu fi luunaa walitti aana. Kun maal ta'uu Oromoo gurgurata jechuudha. Akkasitti haadha Oromootii fi lafa Oromiyaatti dhumatti. Kanaaf hammi jiru goonni ammoo onnee qabu kuni ammoo nuti afaan qawwee nu faraara qawwee hin qabnu bara. Jeeyinaa irra jiru kanaa dhumu. Iddoo har'aan tana humna ija uummataa taate tan afaan qawweetti baatee gartee harka qullaa osoo falmattuu duutu gaafa isiin duuta kaisii fakkaatu bakka nu bu'uu hin danda'u. Kanaaf dirqama afaan qawwee taate uummata Oromoo duraanis wanni qawwee lafaa fudhachiise dirqama. Kanarratti wareegama kana yoo nuti amma jeeyini kuni fudhate jeeyina isaanii keessaa ajjeetu. Jeeyini keenya qofitiin jeeyini mootummaa nama nyaataa kunis ni du'a. Osuma juuti ati humnatee horachaa gudeemtu Oromoo ta'ee diina kanaa hojii hojjetu tumsa argata. Garuu yoo Oromoon humni xiqqishoon takka hidhatte immoo humnummaan kutaa lama kutaa sadii afurii hidhatee kutaa irra guddaa hafe. Isaanis duraanis badii gurguddoo waan dalaganiif warri mootummaa keessa jirullee sii dirmachuu hin danda'an. Yoo immoo Oromoon guddatee ulii hanqaafe kana keessatti seenaa bareedaa hojjennee haa duunuu siin jaa. Tagaba Somaalee qawween hin gabroomsine Somaalee. Wanni isii gabroomse walii galtee dhabaatu gabroomse. Akka gosaatti akka shanyiitti qabsaa'uu isaaniitu Somaalee ilaa bara dheeraa kana Somaalee ilaa gabrummaa jalaan jira malee afaan qawwee nama bilisoomsa. Maaliif namti kana keekuun sirraan dhoorkine seerri sirraa dhoorku addunyaa kanarra waan hin jirre. Kan akkasitti kanaa barbaachisa. Eduuba yaadni keetillee eduuba iddumaa eduuba yaadni keetillee hedduudhaaf gala gartee yaada amma ati kaafte kana namni Oromoo taate kun marri bilisummaa Oromootiif ka yaadume dubbii ol kaasee gad deebisee bara hedduu waan ittuma dadhabeef namni kun illee itti wareegama kun illee poolitikaan beene seena Oromoon osoo hin baratin poolitikaa barate iyyuu dura gabrummaa guddina jechuudha. Namni osoo hin baratin iyyuu siyaasaa beeke jechuudha. Kanaafuu duuba bara haga birraayyuu waan amma qawweedhaan kana ittuma namuu waan ifii baasee itti qabsaa'u jira. Kun obboleessaatti dhabe kun danqaraayyuu bahee biyya abbaattuu deemuu jira. Haala amma deemamu kanaan warri qabsoo qawwee in jira jedhamu. Duraan irraafuu jechuun gaaf amma 2016 gaaf ammallee jechuudha. Wayita uummanni harka qullaa kana dhufu kana warri kun eessa jira? Eessarraa itti ida'aman? Gargaarsi isaanii hoo sila akkamitti deema? Wanni mul'atura? Mee waan tokko barraanaa jiru. Oromoon jiraa malee al takka agartee hin beeku. Yaani kan akkas. In dhagaa. Malee wanni qabatamaan akkanatti argee hin jiru. Yoon kijibin jechuudha. Namuu waan arge himamu. Ati arsii diidaati kanaa tokko waraana bilisummaa Oromoo hin beeku. Waraana bilisummaa Oromoo 1991 dura jechuudha. Itti wareegaman obboleeyyan keenya kanurra gurdaatii fi ijoolleen abbeerota keenyaa namni hedduun itti dhubee jira ta'a. Garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa 1996 waraana bilisummaa Oromoo kawaa dhahe jedhan kawaa sochoose jedhan dhugumatti hin garre in dhagaha malee hin garre ilaa ammaa hin garre. Ilaa hanqarra. Ilaa amma yeroo amma jiru. Sumaatu waraana bira hin jirreeti karaa waraana achi deebite qalbii deemtee jaaga kanarratti immoo 1995 jette sanii ati hin jiran jette. Akka Itoophiyaatti jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa 1996 as hin garre yoo kijibi jechuun dubbii maqaa sii jira. Jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaadha jee mana gubsiisa warreen akka kabaal keessanii fa'aa mana ummata gubsiisee abao mana gubee abao qalee akkas godhe jee addunyaa irratti yeroo shororkeessummaa abao ol dabarte addunyaanis
sibiilli irra dhoorkaadha yoo sibiila fudhatee namni ni du'a akka ta'eef kanaaf qabsoo isaanii jijjiirama bara 2000 akka habashaatti hin beeku akka addunyaatti bara 2004 ta'anii warri addaan facaasee diinni kaanis booji'ee kaanis biyyarraa yaase kun walitti dhufanii hora sabaarratti murteessan maal qabsoon teenya dhufaata uummataa ta'uu qabdii jedhanii murteessan kana keessattis dheeroo bilisummaa Oromoo jedhanii jaaranii baasu jaruma san hin turre diinni dheeroo Oromiyaa jee cinan muuggaati beekan maan sana ifiif daddarbanii rabbiin sakkabanii jette maaliif waan kute wanni haasawuu kumaaf hin kaasee waraanuma Oromoo gaafuma san irraa hundi jiran nus jaaran jechuudha. Nuti amma gaafa waraanan turre waraanuma santu nu jaare. Dirqama keenya gama dandeenyu baane amma na hidhaa seenee kaan lubbuutti dhabamu. Dhugaan jirtuutu kana namni tokko qaama kan kee kana cinaa tokko firaa murtee yoo darbite qaamni keessatti ta'uu hin danda'u. Oromoon rakkina guddaan isin qabdu maali qaama keenya cinaa tokko murtee darbineeti qaama nama biraa barbaada. Yookiin mana ifii kan jiisaneeti mana biraa haaraa ijaaruu barbaada. Kanaaf laffaatiin isiitii fi wanti adeemsitii ni fagaata. Kana yeroo hin jiru dhaaba lafee fi dhiiga ilmaan Oromootiin jaarame jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaan Oromoon kutaa 11 kan itti wareegan kafalan hin jiru. Kana jechuunis lafee fi dhiiga isaaniitiin fajaarame kana jiisineeti dhiiga amma xiyyaa fi kanaan haareetti dhaaba ijaaruu barbaada. Kuni yoomiyyuu taanaan nuus hin bilisoomsu dubbannu deebisa. Qabsoon eenyuuf adeera ta'a eenyuuf abbaa taate eenyuuf adeera miti. Ilmaan Oromootiif qabsoon atis teeti ani afis teeti. Maaliif maqaa Oromootiif waliin hidhamna maqaa Oromootiif waliin ajjeefamna namni kutaa kana jee kabajaa nu godhu diinni biyya kana bulchaa jiru ture. Kan amma bulchaa jiru. Duuba dubbii namatteetuma gariin afaan qawweetiin qabsoofnaa jedha gariin ammootu akkanattuu qabsoofneen buusnaa jedha afaan lama ta'uun kun addaan nu qoodu yaa akkuma anaafsii kana jechuudha yaa akkuma manaafsii tokko si amma fakkeenyaaf Oromoon cufti ma afaan tokko hin taane anumaaf si irra waliif galuu danda'a maaliif karaan kee yoo sirrii ta'e anis karaa kee fudhadhee karaa kee irratti yoo bu'aa Oromoof qabaate jechuudha karaa kee irratti waliif gala yoo karaan kee yemmuu bu'aa Oromoof qabaate wareegama kan salphisaa ta'e irra waliif gala fakkeenyaaf tuqeetiin jira kumaan dura si tuqatti arra yeroo sana keessatti yeroo jechuudha yeroo hamtuu sana keessatti kan mootummaan afaan Oromoo dubbatu Oromiyaa bulchu keessatti ilmaan Oromootii fi sheekotiif manguddoon dhumaa jirti jechuudha akkuma jennetti hiriiratti ba'anii nu jeesaa jiran hiriiraan nu jeesaa jira mootummaan kun hiriiraan nu jeese moo qawween nu jeese si gaafachaa jira deebisan haman qawween nu jeesu jiru haadhaaf ilmoo bakka tokko gudeedamte dhageessee jirta Oromiyaa yaa dhagee jira dhageessee sanee afaan qawweetiin immoo akkami karaa nagayaatiin afaan qawweetiin hayyoonni Oromoo yookiin dhaabileen siyaasaa mana hidhaa jirti kanaaf afaan qawweetiin mana hidhaan sadeen kana deebisee irra walii galee falmachuudhaan deebisan kana falmachuudhaan yaada haaraa gaffiduudhaan deebisan warri qawweellee ka silaa qabsaa'uuf warri qawweellee warra yaada wal falmatu kana gargaara wal gargaarsa taati garuu yoo isaan hin mul'anne yoo ammallee garuma qawwee jenne dubbiin tun akkamii siin jedhe hin deebisne deebii ta'a. Kanaan jira obboleessa kiyya afaan Oromoo waliin haasawaa jirraa miti loqonni keenyallee yoo adda ta'e afaan Oromootu waliif gala Oromoon bakka meeqattuu dhala. Sirriitti dhaga'u jira naan deebisne ati deebiin deebisi. Afaan qawweetiin ana eeggata kiyyatti akka falmattuu abbaa biyyaatti waan afaan qawweetiin gudeedamaa jirtu shamarran Oromoo jechuudha. Kabajni isii irraa fuudhamee waan hayyoonni Oromoo mana hidhaa afaan qawweetiin doorsifamee jiru. Kan furmaata Oromoof ta'u akka hayyoonni yookiin qaroon Oromoo ammallee jeeyini fuula dura deemee loolee har'a diina kan duraa deebisu osoo dhumee jechi irraa hin dhabamne luuyni yookiin of akka hayyaa fi keetii warri biyya namaa jiru kun lafa tanarratti nafne isaan san dhaqqabne isaan sun akka nuuf falmataniif godhuudhaaf afaan qawweetiin siin jira. Kana tiyettee turteef ammoo isaan sanuu mul'anneet ati dur irraa ka'ee akka waraanni bilisummaa Oromootu mul'atee hin beeku mataa keetii. Akkas jechuutti hin jiru akkas jechuutti jiru. Alessee uummata keenya onnachiisee gara qabsoo qawweetti uummata oofu hin agarre dhuguma rabbitti jechuudha. Waan san dura ammoo keessallee jiraachuu ture. Ammootu kan hin gudeedame maalitu eessatti ammoo?
fakkeenyaaf ati amma asii amma yeroo ammaa agarreette guyyaa saniif wanni dhabamee mootummaan Itoophiyaa kana bulchaa ture Mallas Zeenaawiin ummata Oromoodhaa hidhachiisee nama afaan Oromoo beeku leenjisee bobbaasee ummata manaa hojii gubeeti abaa akkana nama godhe jee abaa shooror keessaa godhe kanaaf abaan faanatii dhokeeffattee diinni waan beeku ati hin beektu Oromoo karaa nama gaddisiise guddaa takka beektaa waan diinni beeku hin naaf ati hin beektu wal beekna beektaa jechuudha. Ani garuu hin beeknu diinni beeka ture Oromoo qaamatan abaan akka ummata hiikee akka ummata nurra leenjiftuu jirtu beekee yeroo biyya keessa jirutti adda adda nurra fudhatee kan fuudhee dhabamsiisaa ture. Kana waan ta'eef gaafii keetiif hin agarree jette har'aas harkaan jiru jette akkasumire kanaaf waraanni immoo kayyoo maaliif hin jaa akka shamarran Oromootti waraanni bilisummaa Oromoo ni jira. Garuu uummanni Oromoo guutuu wajjin hidhachuu barbaachisaa. Akkuma hiriiraas yoo waliin taane akkas kun oola akkas eega waraanni bilisummaa Oromoo ka jiraatu namni isaa waliin hidhachuudhaaf qophii guutu garuu isaan waan isaan mul'isan hin jiru siin jechuu jira beeki meetu gaa isaan kana otoo nama matuma keessa obaa jirta maaliif uummanni Oromoo ni jira namni tarkaan amma fakkeenyaaf maqaa kan beeku ati bakka jirtutti tarkaan fudhatta garuu bakkaan an jiru dhuftee diinana irraa dhorkuu hin dandeessu maaliif nama tokko waan taate lafti Oromiyaa hedduudha uummanni Oromootis hedduudha akkasuma hedduu sanii cunqursaa keessa jira waraanni yoo lixa Oromiyaatiif kibbaa fi kaaba Oromiyaa jiraate bahaa Oromiyaa too dhiiran qabdu amma fakkeenyaaf Arsii Baalee Jimma Iluu Baaboor dhiiran qabdu warra hidhatu kanuma Wallagga jiru kan waraanni dirqama adda wal qoodee tokkichi isaa nama uummatee Oromiyaa kana bilisoomsuu danda'u qaba dirqama kophee ittiin binne karaa saasaatti hin binne wanni kanaaf safuu yaabbatu seenaa of duuba deemtee ilaaluu qabda waraana amma ati gaafattu ka bahaa ka kibbaa ka maali ateetu san warra dhihaa santu facaasee bittinneesse jechuu sababa sanii wanni sun bittinnaa'e. Akkuma yaadni kan kennaa gabaabduutti maal jechaa jira mootummaan Itoophiyaadha warri dhiyaa shiftaadha jechaa jira. Shiftaa miti. Warra yeroon kun yeroo sanii miti beekan siifin hima uummanni kun miliyoona 40 oliif galate garuu warri ciru jiru tokko diqaalaadha. Kaan immoo ilmaan jinniiti. Diqaalaa fi ilmaan isaanii har'a qabtoon Oromoo isa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo jiru. Uummanni Oromoo bilisoomoo waliin bulchu. Tarkaanfii fi ejjennoon ati fudhachaa jirtu ejjennoo gufuu irraa isa qabsoo bilisummaa Oromooti. Tokkoffaarra maal jette waraanni eesiira jedhe. Lammaffaarratti gaafa bilisoomnuma sanuu ifiif walfinnaa shakkii qaba jedhe. Jecha kuccufti waan diinni fayyadamee uummata Oromootiin duuba deebisu. Kan akka obboleessa kiyyaatti sirrallee beekee osoo hin taane irraa isa gorsi jecha kana fayyadamin. Jechi kuni jecha diinni fayyadamu. Siif gala uummanni Oromoo bilisoomee bilisummaa sanuu arguun akka carraati amma jiru kana keessatti nuti. Oromoo ta'uu yakka guddaadha namni aqlii qabu namni ija qabu jechuudha. Oromoo ta'uu yeroo yakka amma dhaabilee siyaasaa gadi dhaabilee siyaasaa Oromoo ta'uu jechuun yakka waan ta'eef jiraanneetu bilisummaa sana arguu waan guddaa. Oromoo miliyoona 50 keessaa yoo miliyoonni 10 carraa Oromooti. Bilisummaanis akkas baleen dhufu. Namni waan jaallatu bilisummaa harkatee mirga isaa kabajuu danda'a. Garuu immoo waan ifi jaalatu baasu lakki bilisummaan akkanumaan naa dhuftu waraanummaan akkan eessi jira mee maa dhufee naan bilisoomsine wanta akkasiin jiru waraana dheengadda irra duulaa turre bar shiftaa jennee mootummaa kanaa wajjin irra duulee bar dhabamsiisaa turre bar gujiif wallagga gujii booranaaf wallagga bar ifi walloo dabalatee akka waan Oromoon ta'initti harka qabannee ija cufannee cal jennee taa'aa turre maa tarree deebineef komachuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ni jira irra deebinee uummanni Oromoo kan ulaalaa jirus dhugaa anaa fi obboleessa kiyyaa kana ni arkan yoo natti dogongorees isaanumaan murteessi. Yoo ati immoo karaa irra hin jiraanne isaanin murteessi. Garuu wanni ifee isaa haquu qabnu Oromoo yoomiyyuu taanaan ni bilisooma. Maaliif dhiiga wareegamtoota ilmaan Oromooti. Kan abbaan biyyaatti yoomiyyuu yaada bareeda yaada keetirratti walii gallaa kana ammootu ummatumaan murteessaa garuu waan an jechuu qabu yaada kiyya kadhumaa jechuu woboo mul'atuu qabaa ummata dabaluuf. Haga yoom dukkana keessa deemu kanuma jedhaani. Fayyadamne mul'achuu qabna maal bishaan taa'u kuni yoo bishaan yoo naaf ati itti dabalamne waraanni Oromoo suni ni haa anaaf ati itti dabalamuun barbaachisa. Akkasitti akkam jette. Ni ciccita waan ati tun dhageen ni ciccita. Irraan si deebi'e tolee ni torkina biraan isaa mee torkiin guutuudhaan anjaa wanni siin jee waraanni bilisummaa mul'achuu qaba itti dhugaa keeti
mul'achuu qaba garuu yoo naaf ati itti hidhaamne akkasii mul'isuu dandeenya siin jee akkamitti fakkeenyaaf bishaan yoo taa'e bishaan yaa'aa yoo itti dhufe ni haa kanaaf yoo oromoonis itti dabalamte waraana bilisummaa oromootti waraanni bilisummaa oromoo diina kana funyaan qabee itti haa dabalamnu waliigallee immoo si dhageesse. Wal dhageessee jirra haa ta'u galatoomii siin jedha ammoo eessarraa isila? Ani jechuumaaf samii kana jidduudha. Maashaallah bakka jirtuuf fayyaa ta'e galatoomii warra biraas carraa kennaa. Akkana jechuudha. Kabajamuuf jaalatamoo ilmaan oromoo warreen ilaalaa jirtan yaada keessanis barreessaa yaadallee as baa kana daawwan kanarratti oromoon dirqama waliif galuu barbaachisaadha. Ifin tuffannu waliin tuffannu akkumaan dura jee obboleessi keenya wanni inni jechaa jiru tokko irratti agarte dubbiin isaa sirruma garuu bakka takka jechoota diinni fayyadamu akkam fayyadamne dhaamsa keenya obboleessi keenya waraanni bilisummaa oromoo guutumatti as ba'uu qabaa jee. Kanaaf nutis waraana bilisummaa oromoo kanatti ida'amnee waliin as baanee irra haa dhangalaanuu isaniin jechaa jira. Akkami akkasitti nama hedduutu ergachaa jira. Kanaaf irra dhangala'uu qabu oromoon. Akka galaanaatti irra yeroo dhangalaane gartee miti furmaata fiduu dandeenya. Yoo qawwee sodaatu jiraate qawwee bitu deemee ol lolu'etti karaa kanaan oromoon tuffii amma keessa jirruu fi wareegama amma keessa jirruun immoo keessaa ba'udha. Jechoonni tokko kan fayyadamuun oromoo irraa hin barbaachifne jechi ja'amu yoo jiraate oromoon ifiif waliin bulchitu hajuu sun dogongora oromoon ifiif wal bulchitu oromoon abbaan haqaa jechuudha. Inni lammaffaadha jecha dogongoraa guddaan qawween bara dheeraa kana keessa qawween waan finne ho'etan qawwee waraanni bilisummaa oromoo wanni inni fide bara dheeraa kana keessa ummata oromoodha qabsoo dabale bifa barbaachisaa ta'e. Kasi jabaadha kanaafuu bara dheeraa kana nu jaare jechuun nu dhalche. Adda bilisummaa oromoo mootummaan dhufaa dabraan facaasee dhabamsiise. Ni sodaatan akka malee garuu waan keenya kana asimannu ani amma anas ta'e namoonni biraatis ta'e waraanni bilisummaa oromoos ta'e haraaraa qawwee eenyuu taanaan hin qabu. Kan nuti qabnu maali? Beektu? Kan nuti qabnu haraaraa bilisummaa qofaati. Kaameraan kee cufaa jira bifti si gargajaa dideeti. Dhiibbaa fi roorroon nurra jiru tuni dirqama ooftee karaa bilisummaa dirqama nu barbaachisa jechuudha. Yooni bilisummaa hin qabaanne du'a bara amma silaa bilisummaa isin kan himme mootummaan kun ajjeechuma nurraa dhiisee rakkoo qabu ajjeechaan ni hafa inaaf oromoo ta'uudhaaf namni jechi irraa dhumaa jira. Kanaaf jechoota tokko waan diinni fayyadamu hin fayyadamu. Yoomiyyuu taanaa yoo walii hin taane diina kana afaan qawweetiinis afaan qawweenitiin alatti illee yoo oromoon guutuun tokko ta'e buusuu ni danda'a. Yoommoo qabsaa'anni qoffitiin ta'e qabsaa'anni warreen quuqama sabaa qabdan oromoon maa ajjeefama hayyoonni oromoo maa hidhama warri jettan waa cufaaf qopheessuu nama barbaachisa. Wanti kun keenyaa fi xiyyaan tokkoo miti hedduu jechuudha. Waanuma keetiittu silaala isaa akkuma akka ammaa duraa san jijjiiruudhaaf dhaloonni ammaa irra guddaa irra carraaquu qaba. Dhaloonni amma jiru kun irratti hojjechuudha qaba. Lakki yeroo akkatti haasoosaa kana laanas waa diinaa wajji jira jennee yaannu akkumatti fayyikaatee namni kun beekta. Akkumatti beekutti mana eegaa jedhimisa. Akkumatti fakkaatetti mana eegee rakkoon qabu. Jajjabaadha. Nama tokko akkuma nasiibaatti ilaalee kan malee namoota ergachaa jiran agarree. Kanaaf furmaan uummanni hawwee furmaanni qawwee.
asumaan fedha kaje'u kuni bayi deebi kaameraan kee cufaa jira. Neetwoorkiin kee kun wayii ciccita akka dhiyoo san wayii jira. Yoo bakka neetwoorkiitis jiraachuu hin baattan beektaa hin jiru hin dandeessan seenuu. Ala. Ayee. Sen yaani ati irra jirtu yaada bareedaadha. Waan gaariidha yaada bareedaarra jirta. Namni irra guddaan waraana adda bilisummaa Oromoo kana namni gargaaree qarshii takka keessaa qabu yoo dubbatillee gaariidha. Namni gargaaree isaan komachuu ni danda'a. Namni gargaaree nammoo nama komachuu hin danda'u beektaa? Qarshii takka yoo keessaa qabaattee waraanni adda bilisummaa kun gargaaree bakka kan Sagaleen ta'anii ciccitan beeyne sibiraan isaa neetwoorkiin mee sirreeffadhu. Ni ciccita silaa qacarroo namni sadii. Ifama guddaadha. Sagalee keetii ciccitaa jira deebi'een yeroo biyyeessa galcha. Kanaaf Oromoon waliif galaa jira yeroo ammaa kana keessatti hedduu immoo kan galleefis waliif galchuun barbaachisaadha. Kana yeroo jennu walitti dhiyaachuun barbaachisa. Akkuma dura jeerra ture irratti uummanni Oromoo walitti dhiyaadha. Walitti dhiyaadha yaa Oromoo. Walitti dhiyaadha. Dubbiin tuni haasawanii fi harratti hin fe'an jette Oromoonis beeku. Kanaaf dubbii hedduu haasawinneef harratti fe'uu waan hin dandeenyeef silaa hanqa haasawina kanarratti irra yaanne bareeduudha. Akkumaan dura jee turetti. neetwoorkiin na baase bar neetwoorkiin na baase. Neetwoorkii keetii ciccita deebitee. Neetwoorkiin kee dadhabaadha akkasaniiti wanni ati haasawaa jirtu yaada bareedaarra jirta. Yaada gaariidha. Yaada kana namni waraana adda bilisummaa Oromoo kun amata meeqa gargaaraa akka ture fa'aa jira. Qaachi buutee isaa yeroo namni barbaadummaan tana waan takka lafa nagaa gartee miti osoonii fi hamtuun hin dhufin nama guyyaa hamtuutiif eeggatu tokko gargaarta. Eegamtuun dhufte waan tana as bahaadha mootummaa kana qawween dhaawaa jechuun hin taatu beekadhu. If dura lafa jalatti yoonii fi harka keessaa qabaattee Oromoon hundi kadee gartuu taate ka uummata kana hidhannoo isaaniillee jabeessanii humna isaaniillee jabeessanii. Ammallees mummuraa jira wanni ati jechaa jirtu sirriidha. Tole jaalatamuuf kabajamoo ilmaan Oromoo wanti irra waliif gallee addaan bahu obboleessi keenya kun silaa yaada bareedaa haasaa jira. Garuu neetwoorkiin isaa isa biraa dadhabaa waan ta'eef shabakaa isa biraa dadhabaan isaa ni mummuraa. Kanaaf wanni irratti yaaduu qabnu jaalannus yoo jibbines waa'ee kanarratti hojjechuun dirqamadha. Waa'ee qawwee kanarratti hojjechuun yoo dandeesse hidhachuu yoo dadhabde immoo gartee hidhachiisuun barbaachisaadha. Saniif gala akkas ta'uu bareedaadha. Kanaaf irratti walii gala dirqama maaliif namni kun dhadhaan akkam jeejan beeytanii dhadhaan kun ifumaaf jiina dhugii sumaafiin dawaa qaba akkasii mire ifii jiiti na dhugii
دوما مالف دراني قبول دي سيدي بسير توري اوكي ما سيدي بسير روبسان عبدي ايه سير جنجرة دادان افيفجي ندوكي دي ما نغرسا جرا افيجي ندوكي جيجان سيفين دوا قبا ورمونس وان دوا اسي قبدو irratti wanna godhuun qabnu nuti amma fakkeenyaaf wanni bakka takka nama kaasuudha bukaraa hiriiraa kanaanis ni jira fakkeenyaaf namni deeggadda meeqam hiriira irratti miilli murame waggaa afurii moo meeqa dura nama meeqaatu jechuu kan du'e dhiis du'e awwaallanneewu sun hobbaafatee jira garuu kan jiru nama meeqa arra miilli muramee shamarran irraa kaasi dargaggeessa irraa miilatti dhabee daa'ima xiqqaa amata afuriilleen jira kanaatu jechuudha gama hiriiraa kana yoon ajjeesee haaluu bahuu baadde jee nama meeqaatu dubbatteef yoo irra immoo qawwee jennee irra walitti gallee dhugaan isanii hima oromoo naa mana wallaahi wabillaahi ifirratti hirkannoodha rabbi irratti hirkannoodhaan mootummaa kanaa miti mootummaa addunyaa guutuu cabsuu danda'a oromoon ifirratti amani sodaa waan jeef keessaa baasi mootummaan kun bara dheeraa miti bara meeqaa jiraatu mootummaan hin jijjiiramne mootummaa rabbii qofa wanni cabuu hin dandeenyes nama haqaan deemu qofti mootummaa shiraan deemu kan nama hatu kan nama gudeedu kan nama ajjeesu yakka wanni kun gama rabbiitiif gama namaatiif eji ka amantiif kutaadhaan nama waliif jiru faraddu akka ijoollee jetti gartanii miti kuni hin danda'amu yoomiyyuu taanaan ni caba garuu nuti sodaa keessaa baasuu qabna abbaan biyyaa akka nu malee hin jirre ifitti himuu dirqama jechuudha saniif gala kanaaf abbaan biyyaa nu malee hin jiru ifitti himne tokkummaan kaanee diina kana firaa buqqaasu gala galatooma ulfaadha warreen ilaa hammaatti hojii turtanii sheer gootanii gartanii bakka nuti barbaannu nuuf geessan onneerraa isan galatoonfadhaa ulfaadha galatooma jiraadha yoomiyyuu taanaan bara baraan nuuf jiraadha oromoon haa jiraattu garuu immoo itti yaadu jiraachuudhaaf akkamittiin jiraadha ilmoon dhalee bakka tamittiin guddise jettee itti yaadu kuni waan baay'ee dansaati kanaaf ani amma adda baana namni ni ergeef kaameraa kanaan isaanii kaameraan isaanii banaan jiru nama boodaa kanatti ilaalleeti wanta goona yeroo biyye adda baana ulfaadha ammoo galatooma ergaa dabarsuu haysaniif itti yaaduunis akkasuma dansaadha warra itti yaadu warra dhugaa harka rabbi sanaa godhu ati enyu oromo biti kheo oromia kana kun kan biyatia kana kun walumanu galan keenya bilisumma ta'u ya jaallan ka kali sabaha gota kapso ganama wareega magotani jalan ni bilisumma kambiya be kanbiyete sidan dabame kanatu gara khonara sirba kanan dhageeffadha sagalee ummata keessaniif taha ulfaadha galatooma balee wanni jaalmoo jirtire meesa isa wata sagaleen faateen kanaaf adda baanaa Cambia de conviete con ese dandame
Fuulli kee ni bareeda dhugaa. Nuti jiraadhu sanyii leencaa ijoolleen jiraadhu. Hedduu galatooma isaniif wallahi komantii keessa sana oguu ilaale beekta. Bareereetu mana uummanni asirraa akka xiyyaatti Oromoo guutuu kanarraa diina kana kaasa beekta. Baay'ee nama faffaalchisu warreen waan babbareedaa babbareessan kun hedduu galatooma ulfaadha. Galata qabdan galata qabdan galata. Yaa sumaan fedhaa jetta beekta ani immoo si erga jeetiin dadhabee yeroo hedduun deebi'ee yaalee dadhabee maqaa keessuu waxaa itti kaljaa beekta. Si erguu hin dandeenye akkuma ammallee si ergeen jiru. Yeroo hedduu si deebi'ee yaalee. Halo. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa kam jirta sabboontu? Jira sabboontu Oromoo kamati? Bagee jiraatte. Walumaanuu jiraanne odeessime yeroo hedduun siif ergee yaalee dadhabee amma eegisii dhufe. Halo. Nagaa. Billah. Yaanni asirra jirtu hedduu nama Neetwoorkii keetii dadhabaa ta'uu ati waa baate ta'uu hin beeknu baatee jirta galatoon. Amma fakkeenyaaf wanni jiru beekta jabaadhu yaadni kee yaada bareedaa jechuu qofa osoo hin taane yaadni kun eegi yaada fudhatamaa ta'e yaada ati qabdu faan na caaluu danda'a beekta. Yaada kan kee irra daballee waliin wal ta'uu bareedaadha. Wal faarsinaan anis amma osumaan yoo na faarsisa guddiftan akkanumatti waliin kan taane hin hojjenne jechuu yoo ni xiqqishoo takka baas amma diles osoo hin taane xiqqishoo takka yaada bareedaa fide yaada kan kee har'a hedduu ta'uu mala itti daanee waliin waan kun eegi yaada fudhatama qabu ta'e waan kanarratti hojjechuu qofatu nu baasa. Immoo yeroo seentanis namni sana feere keessumatti shamarran keenya hin sodaatina. Borusii bare waltajjii guddoo Oromoo irra deemtee Oromiyaa kana keessa deemtee abbaa biyyaati irratti haasa'uuf ta'e shamarran keenya sodaatina. Kaameraallee sodaatina as baha haasawa namni waan takka san godhu jiru. Oromoon dhaabi siyaasaatii fi mootummaa kana qeexeef osoo hin taane kaanis dhumaa jira. Kanaafuu sodaatinaadha. Sodaa waan janiif keessaa haqaa shamarran keenya as baha qabsoon shamarran keessa hin jirre yoomiyyuu galma ga'uu hin dandeessu. Akka shamarroon biyyoota biraatti isanis nutis jabaannee qabsaa'uu nu barbaachisa. Yaadni kee kun yaada bareedaadha. Jabaadhu barreessan. Eegi bareedaa ta'e bareedaallee ta'e fudhatamallee xiqqoo qabaate yaada keessan itti daanee fuuldura keenya maali jennee yaaduu barbaachisa. Akkasana fakkaata. Soo kanumaan isaanii jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa injifannoon kan eenyuuti? Kan Oromooti. Shamarran Oromoo jajjabaadha. Shamarran Oromoo kana jajjabeessaame. Shamarran kun beektaa keessumaa shamarran Oromootiif shamarran biraa tokko miti. Shamarran Amaaraa faan gurbaa tokko hojjee beektaa. Dhuguma wallahi dhugaadha. Qoflee beekaatuma dubbisaan nama kofalchiisaa hin kofla malee waan qoosaatiin waan hin jirre naasuun tokko waanuma jiraati. Tikricha tokko inninis Oromticha tokko wajjin wal harkanii Oromtichi kun nama siyaasaati. Miseensa uleeti jechuudha. Karaa olii kana shawaa kana amantii isaanii kiristaanaa kunis tikrichi kiristaanaa. Akkasitti mana maskaana keessa walitti dhufan. Namni kun yeroo wal harkee bar wal baraamee wal baranii walitti dhiyaatanii hiccitii cufa waliin haasa'uu eegale. Ammoo keenya kun Oromoodha jeenimneef. Maaliif Oromoo taatee si dheessi beektaa jirre kanumatti sosodaata. Oromootii yoo waan hiccitii takka si biratti naasa'u. Garuu Oromoo waan injiinii fi waan saba Amaaraa himateef itti gannaqatee amma inni warra agartee miti warra mootummaa kana jaboodha gaafa sana nama jabaa jechuu fayyadni achi keessa mootummaa san keessatti. Itti dhiyaatee bar dhiiratee sana hiccitii isaanii waan isaan godhuu deeman hin beekanii jeef bira faartee jechuudha. Dhiira eenyu dhiira Amaaraa. Dhalaan teessan immoo jeen dhala Amaaraa baaneeti beekta. Akkaataa itti dhiiraa wajji rafte gabbaatee miti jeen. Akka edda jaarsaa wajjitti bulte gabbaatee miti hiccitii dhokoifachuu dandeessu jechuudha. Tasricha kana ajjaan. Dhalaan Oromoo immoo jeen akkanuma haguuggattee deemti. Maal akka godhuu deemtu maal akka balleessuu deemtu namni isii beekuu danda'u jiru jeen. Dhiirti Oromoo immoo jeen. Dhiirti Oromootiis waan isin godhuudhaaf deemtu ogummaa isin achi deemsan aariidhaan guutamtee beektaa qabsaa'onni haqaa jechuu fayya beekte. Qabsaa'onni keenya dhiirti keenya aartee bastiiqiidhaan wareeguu taatu ajjeeftee du'uu deemti mire isuma akkana deemu kana oguu kanatti itti ilaalle beeyna akka inni maal akka godhuu deemu beeyna.
dhiirti dhalaan ammoo Oromoodha waan takka waanuma kana godhuu deemti yoo jechii kana walitti garagalchuu deemtees waanuma isiin godhuu deemtu addaan hin beeknu iccitii isii baruu kan dandeenyu shamarran Oromoo kana dubbatee takriichisu jechuudha. Kanaaf shamarran Oromoo jajjabaachuu san barbaachisa. Sodaa wanni jaan hin jirtu wanni sodaatan gaara gala bineensa qofti. Biyyateetii fi saba keetirra qoosaan takka sibira jiraachuu hin qabu. Kanaaf jajjabaadhaa shamarran Oromoo jajjaboo jechuudha. Yeroo hedduu san faasan maaliif takka asili Oromoo laalame takka raggaatu roobaa warreen jiran keessaayis. Warreen wareegaman keessaa warreen akka ayyaantuu dagaa laalime ayyaantuu dagaa seenaa isiidha. Yeroo dubbannu hedduu qaanfanne jechuudha. Warra Oromoo nuti shamarran Oromoo irraa tokko jennee dubbachuudhaaf nama qaanfachiisa. Leenjiftuu waraanaatis ni turte, doktaraas ni turte, ajajjuudhaas. Kumaandee leenjiftuullee turte, immoo ajajjuu waraanaatis. Kanaafuu mootummaan hedduu barbaaduu ture. Maaliif isii duutoo osoo hin ta'in jirtuu barbaadaa ture. Akkasitti isii madoo wallaanuudhaaf deemte waraana waardiyaa fi isiitti dabalatee nama 12 qofti isaan jechuudha. Deeman bakka sanitti namni keenya basaasee isii madoo wallaanu jirtu madoo san gubbatti oraal lama jechuudha. Oraalni beeytanii oraal lamaan itti deeyte marsite jechuudha. Shamarran keenya kan ammaa kanaaf jechuudha nama fayyada waan ta'eef beeyta. Seenaa namoota jajjabaa yeroo dubbanne xiqqollee onnee horannee nutillee diina kana cabsuudhaaf yaadnee fi wanni inni haasa'uu fi nuti akka isaanii seenaa bareedaa hojjechuuf akkasitti oraal lama guutanii itti dhufanii waraana isii yoo jiraniin jechuudha dhukaasa akka rabbanan murteessitee oraal lameen jechuudha kun waan aannan isaan dhaaduudhaaf yookiin shamarran Oromoo jajjabeessuuf osoo ta'e waan seenaa irra barreeffamee jiru seenaa qoradhu deebi'e. Dhaamsaan qabaa naa deebisii duba ammas naqeeti baatee tole siin naqamee irra deebisii yaala akkasitti oraal lameen san jechuudha garagalchitee namoonni isii jiranis dhumanii isii waan hin ta'in oraal lama kan biraatti dabalamee oraal afur jechuudha wal gubbaan eeyitee tikiree fixxee hidhannoon isii rasaanni isii oggudume kan jaallan isiidhaa fudhachaa umurtee tara booda oraal jaaffaa ogguu yeroo jaaffaatti dhufe lama lamaan dhufaa miree oola tara sadaffaatti dhufe jechuudha. Rasaasa harkaa fixatte ayyaantuu dagaa jechuun nama obboleeyyan dhiiraa isii nam lama wajjin mas waraana keessa seenan haadhaaf waan takka osoo nafin jechuudha. Maaliif Oromiyaa kanarratti diina nama nyaatu kana buqqifnee abbaa biyyaa Oromoo goona jedhanii nuuf jechuudha aarsaa san kafalte asirri Oromoo ayyaantuu dagaa makiinaa oraal nama meeqa fuudha waraana nama waraana oraal jahaan fe'amee dhufe warrirra nayixee tara boodaa maal goote jechuudha. Rasaasa takka keessatti kanam bifatte takkaan akkasitti itti deemtee lubbuu sii balleessite. Maaliif harka isaanii ogguu seentee dararaa fi ilaalaa adda addaa turre gayaa kanaaf jecha jechuudha. Kanaaf shamarran Oromoo nu jajjabaachuu nu barbaachisa. Saniin galee kanumaan saniin jechuu barbaada jajjabaadhaa shamarran Oromoo jajjabaachuu san barbaachisa. Seenaa namaa qofa hin himnu nutis jabaachuu nu barbaachisa. Kanaaf galatooma horaa bulaa injifannoon kan eenyuuti? Kan Oromoo galanninoo kan qabsaa'atu Oromooti. Shamarran keenya beektaa irra guddaan hin dammaqanii yeroo dammaqan ammoo jajjaboodha. Kan dammaqin ammoo biyyuma gabrummaa tana keessa jirtutti heerumee ilmoo fa'aa horuu yaada. Kaan immoo dinagdee dalagatee guddifachuu barbaada. Tole hin deebisuun ayyee ajaja keetii jira. No, hin deebisiiniini. Tole. Abshira. Ajajamtuudha. Sana jahil.
Komantii teessan ture yoo nan oroo naa dhufte. Andi boree ati sigarata guddaa qabda obboleessaa. Obboleettiti si naqeen jiraati taane. Kana wallo maal jetti? Wallo. Fadhaaf galatooma hedduu nama bobboonsitanii jajjabaadha itti yaada nu barbaachisa. Namni nama arrabsu nama kabalchiisa beektaa bukaan gowwaa baay'ee nama kabalchiisa waan bukaan nama kabalchiisa. Warri nama faarsu sammuu nama gammachiisu abdii namatti horu. Kan nama arrabsu kun waan takka waan nama godhu nama kabalchiisa malee. Yoo qofla feete komantii namni nama dhabsu laala. Wareegama gootanii jaalalli bilisummaa. Kambiyete kuniti dandame kanagara kunaraate bayyajiru muuziqaa faate aniya sirba faate ayiniya walliftu oromoo beekamtu sagalee hedduu qabdi silaan akka isa kana sagalee ta'e wallumaanii silaa buqqee isarraa kaase ture walaloo barreessuu hin danda'a sagalee hin qabu. Kanaaf faate aniyaa jaamti. Muuziqaa inni kan jedhu. Tole. Tole. Dandi tole anu gararran kaadha warra nanaa rafu kanan. Moitti isaan ijaaban. Isaan harka isaanii jedhamu. Kayon banefi selmanung genge wala gumma ce kadai hadani ya galata guddaa qabda galanni kan kee bilisummaa siin jenna boota kana qabdi oromoon maal lafa qabdi yoo wallistoota yoo artistoota ni qabdi yoo qabsaa'aa ni qabdi wooma bara dira kana qabsootan qabsoota enya kana duuba deebiseen dhabe wooma cufaafu bishaan gartanii miti bishaan kitiliitii fi kan barmiilaa kan dura gartee danfufame haa kitiliiti kan dura qabbanaa'us haa kitiliiti. Kanaaf Oromoon hedduun makeenyaaf dafnee wal dhageenye karaa daandii dhugaa arguu dadhabne amma immoo barri kun ga'ee barri kuni bara injifannoo uummanni Oromoo injifannoo isaa xumuratti godhatu mootummaa afaan Oromoo dubbatu mililik afaan Oromoo dubbatu kana ifraa cabsuu dandeenyu gamtaadhaan waan hojjennu gamtaan haa hojjennu. Anumaaf beekaa fiixaan fuunee deemuun hin osoo hin taane hayyoota keenya qabsaa'ota keenya godni nama keessa tureef ifa ittiin Oromoon isaaniin haa mari'annu. Amma jaarsi daawwiti ibsaa suni heddumina ciccimina qaba ittoominaa fi obsa qaba maaltu kana fide beektaa qabsoo keessa yeroo turte akkaataa itti deemtu beeka silaa guyyaa sani marroon isaan jala guddachuu baatanii
numa galan kanuma cufaafu galatooma injifannoo kan uummata Oromooti irra deddeebi'u warri nuuf jecha wareegaman kan lubbuu nuuf kanne akka nuti Oromoo taanee jiraannuuf carraa nuuf laatan har'a afaan Oromootiin as gubbaa waliin dubbannu Oromoo bahaa jirtu tan dheeha jirtu tan kaaba jirtu wal'aan nu agarsiise galanni isaanii jannata rabbiin haa godhuufi gumaa isaanis rabbi warra dhiigaan baasu nu haa godhu jajjabaadhaa ulfaadhaa horaa bulaa injifannoon kun kan uummata Oromooti gadaan gadaa bilisummaatii yeroo deemtee jirti yeroo biraatiin deebi'ee isan naqa yoo rabbi jee warri yaada kanarratti deeggarsa abdan gargaara waan waraana bilisummaa Oromootiif waan biraa yoo dadhabne rasaasaa binnu garuu kalaash bituu ni dandeenya rasaasumallee taatu haa binnuuf dhaamsa kiyyaa uummata Oromoo Walloo Wallagga Gujiif Booranaas ta'e Harargees ta'e Arsiis ta'e ilmaan abbaa tokkooti waliin malee wanta godhuu hin dandeenyu yoo nuti wal taane diina kana cabsuu dandeenya qilleensuma kana gubbaattillee yoo nuti wal taane diina kana rifachiisuu dandeenya wal haa taanu wal haa dhageenyu waliin tuffannu wal arrabsu